Kabajamtoota hordoftoota YouTube Roobaashoo akkasumas maatiiwwan keenya kan ta'uu feetan nama cimaa kan jedhu seenaa babbareedaa fi seenaa gootota keenyaa nama cimaa jedhu kana YouTube Roobaashoo irratti argattu. YouTube keenya like, subscribe, share gochuu akka hin daganne nu waliin turaa isiniin jenna. Fayyaa ta'aa. Oromoon akkuma baay'ina isaatti seenaa guddaa fi gita hin qabne qabdi. Haa ta'uutii sababoota garaagaraa irraan kan ka'e seenaan gootota Oromoo hedduun awwaalamuun akka dhokatu taasisaa turanii jiru. Har'a immoo nama cimaa keenya keessatti goota tokko isiniif dhiyeessina. Waraana Adwaa irratti seenaa diinota irraa dhukkee kaasee fi akkasumas waraana Haayile Sillaasee irratti diinota irratti waan ajaa'ibaa nama hojjete seenaa nama cimaa keenya Dajaazmaach Baalchaa Saafoo isiniif dhiyeessina. Akka Habashaan jettutti Dajaazmaach Baalchaa Saafoo gurbaa gaafa xiiqii jedhuuni. Dajaazmaach Baalchaa Saafoo masfaggalaa baac bichaa labichaa jedhuuni. Qophaasa marfiillee akka garagalchuu nama beekamuudha. Akkasumas marfii dhukaasuudhaan nama seenaa ajaa'ibaa hojjetedha. Har'a seenaa nama cimaa kana kan waliin ilaaltaa. Dajaazmaach Baalchaa Saafoo eenyudha? Kan walitti deebinu ta'a. Haa ta'u malee qabsoo hadhaawaa fi wareegama hedduu kaffaluun kan Waaqayyo du'arraa hambisuun namoota seenaa gootota kanneenii sirriitti beekan lubbuun jiranii ammoo akka kitaaba seenaa tokkootti nu gargaareera. Dabalataan ammoo gaazexaawwan yeroo sanatti maqaa gootawwan kanneenii xureessuun bahan garuu akka dhaloonni amma suura isaan argataniif gahee hedduu gumaacheera. Maqaa har'a seenaa gooticha maqaansaa armaan olitti caqafame kana amma tokko isiniif qooda. Dajaazmaach Baalchaa Saafoo yookaan Abbaan Absoo Shawaa Kibba Lixaa Anaatolee keessatti dhalate. Goota Oromoo tuqamuun isa jibbisiisu weerara Xaaliyaanii isa jalqabaa Adwaa irratti Minilik lammaffaa wajjin isa lammaffaa Haayile Sillaasee waliin ammoo maaca'oo fi diddaa fincila waggoota 5 irratti nama sodaa tokko malee lammiif dursa laatee hiriiredha. Dirreewwan waraanaa lamaan irrattuu hiriyoota fi namoota jaalatu hedduu biyya isaa garuu nama gabrummaaf nama dabarsee laachuu hin barbaanne ture. Abbaan Absoo Giiftii Zoodituun mudamee bulchaa Sidaamaa osoo ta'ee jiruu Raastafariin bara 1916tti Awurooppaa deemee biyyoota garaagaraa erga daawwatee deebi'een booda guddinaa fi qaroomina argee Itoophiyaatti haala itti galee hojiirra oolchuu mariisisuuf abbootii taayitaa yeroo sana hunda Finfinneetti waame. Baalchaan garuu hin dhufu jechuun dide. Dhumarra garuu Xalayaa Zabdituun Guraandhala 3 bara 1920 isaaf barreessiteen hatattamaan akka argamuuf waamicha dabarsiteefi. Baalchaan sanaan dura garuu waggoota 4 guutuu Finfinnee osoo hin ejjetin dabarsuun Guraandhala 16 bara 1920 waamicha taasifameen loltoota isaa lakkoofsan 500 ta'an lafoo oofee Sidaamaa irraa Finfinnee galee. Masaraa erga seenanii agarsiisa hiriira raayyaa erga agarsiisanii boodas raayyaan isaa yoo iddoo qabatu dhaabbatu Giiftii Zawdituu harka fuudhee Tafarii garuu nagaa gaafachuu didee sababiin isaas muufuu ta'uusaa qufaan waan naqabeef lakkiin fuula dhorkadhe isa irraa garagale ta'e jedhee. Baalchaanis muufii ta'us qufaan naqabee jedhee qofaatti qabatee Tafariirraa fuula dhorkatee irraa garagalee taa'e. Tafariin garuu irra deddeebi'ee sosocho'aa ture. Baalchaan loltoota isaa 4
kan eegdummaan isa tajaajilan erga keessa hambifatee booda kan Sidaamaa akka deebi'anii galan fageessee mana jireenyaa isaa Finfinneetti galee taa'ee Tafariin affeerraa irbaataa irra deddeebi'een isa waamus Baalchaan du'een argama irbaata isaarratti hin argamu jedhee didee irraas Tafariin sababiin muufannaan Baalchaa galuu fi baatus Tafariin akka ta'e sirriitti galee fi ture jedhama. Kun ammoo Tafarii baay'ee aarsee. Kun osoo kanumaan jiru Guraandhala 28 bara 1920 kaabinee Raas Tafarii kan turan muudaman Itaamaajoor Qanyaazmaach Saale Isheetuu loltoota 20 qabatanii Baalchaa hidhanii akka fidan Tafariin ajaja dabarsee fi Baalchaanis dhaddacha mootii Tafarii irratti dhiyaatan. Baalchaan badiisaa akka amanu yoo gaafatamu seenaa inni hojjete namaa miti gaarreen Adawaatu dhugaa bahaati. Sanyii lakkaanii wal badhaasuun wal faarsuun ta'ee wal muuduun duruu turee jira. Anoo hin muufanne namuus hin tuffanne jedhe yoo dubbatu Tafariin murtoo itti laate. Murtoo kanas akkanaan ka'anii har'aa jalqabdee bulchaa Sidaamaa irraa buutee jirta. Iddoo kee Dajaazmaach Birruu Walda Gabreel muudameera. Dajaazmaach Baalchaa Saafoo har'aa eegalee hidhaan adabbii dhaabii masaraa Minilik keessatti eegumsa cimaa akka taasifamuuf murtaa'eera. Dhimmi isaa Qanyaazmaach Saale Isheetuu akka raawwachiisu taasifame. Galmeen isaa cufameera. Ol iyyannoon dhaddacha kanaa ala hin jiru. Kanuma irratti raawwata jedhee ol iyyannoos ta'ee waraqaa olii gad deddeebisuun hin danda'amu jedhee ergaa dabarsee. Ganama toora sa'aatii 5 dhimmi Baalchaa otoo kanaan jiruu labsiin heera mootummaa Itoophiyaa bara 1923 boqonnaa 7 fi keeyyata 55 of keessatti hammate ba'uun isaa ifoomee. Heerri ba'ees murtoo adabbiiti. Kan kana laatu mana murtiit jedhus Raas Tafariin garuu ofuma abbaa murtii, ofuma abbaa alangaa, ofuma ragaa poolisii ta'ee Baalchaa hidhaa dhaabbii hidhee jira. Jaalala garaadhaan maddeen biyya isaa tajaajilus booddee garuu akka mammaaksaa ta'e Itoophiyaanii. Biyyi Afrikaa keessaa ishii takka taatee biyyi Itoophiyaa biyya gootota hedduu qabduu fi biyyi mammaaksi ishii haasa'ame numnee akkas jedha mammaaksisaa. Biyyi Dajaazmaach Saafoo biyyi mammaaksan beekamtu akkas jetteeni. Itoophiyaa እናቴ ሞኝሽን ተራራ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ kan jedhu hiika Amaariffaati. Gara Oromiffaatti immoo inni deebisnu hiikni isaa Itoophiyaa haadha koo gowwittii wallaaltuu kan siif du'ee bade kan si ajjeesen nyaattu ta'e dubbiini. Dubbiin Baalchaa Saafoo gaarreen Adwaa keessatti akka hafee fi seenaa ajaa'ibaa lafa mirmirsu kan taasisedha. Baalchaan ifaajjii isaa ajjechaa ta'ee seenaan isaa reeffa isaa waliin awwaalame ta'us garuu ifa baheera. Maddi seenaa gootota Oromoo isa kana maxxansa 1ffaa bara 2007 irraa arganne. Seenaan Dajaazmaach Baalchaa Abbaa Nabsoo kana fakkaata iyyuu waan keessaa hambisne hoo jiraate nu of galchaa jechaa fuulduratti seenaawwan babbareedoon namoota hedduudha kan nama cimaa keenya irratti isiniif qopheessuun irratti sirreessinee fooyyessinee isiniif dhiyeessina waan ta'eef nu of galchaa isiniin jenna. Barruun kun yoo isinitti tole namoota biraatii share, like, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Roobaa Shoo irratti sagantaa bareedaa seenaa gootota keenya fi akkasumas
nama seenaa ajaa'ibaa hojjete ijoollee Oromoo kan fuulduratti isiniif dhiyeessinu ta'a. Roobaa Shoo like, subscribe, share gochuu hin dagatinaadha. Sagantaa kanaanis babbareechee miidhagsee kanan isiniif dhiyeesse Roobaa Hayilamaariyaamii nagaan tura. Kan sagantaa biraa nama cimaa keenyaan walitti deebinu isinitti ta'a. Seenaan Baalchaa Baanabsoo kana fakkaata iyyuu yeroo gaarii isiniin jenna nagaan tura.